Nageenyi fi jaalalli Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaanaalii keenya wangeeltuu biyya akkam jirtu akkam yoo dhageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqni keenya galannii fi ulfinni teessoo isaa irratti isaatiif haa ta'u. Akkuma beekamu viidiyoo irraati akkuma laaltanii ammas waan kana qabadhee dhufeera. Hundumti keessan ani maalan fakkaadha? Ani akkamiin hojjechaa jira? jettanii akkasiin of madaaltaniifanii viidiyoo kana hojjedhe. Hunda dursa viidiyoo kana akkuma ilaaltanii meeqan keenyatu ija qabnu fayyadamnee, harka qabnu fayyadamnee, afaan qabnu fayyadamnee, gurra qabnu fayyadamnee, luka qabnu fayyadamnee, sammuu keenya fayyadamnee, qaama guutuu qabaannee hojjennee argachuudhaaf, hojjennee jireenya injifachuudhaaf tattaafachaa. Obboleettiin keessan kun ergaan ishiin dabarsite afaan Amaariffaatiin isin harka qabdu, luka qabdu, ija qabdu, gurra qabdu, luka qabdu, sammuu qabdu, akka barbaaddan deemtanii akka barbaaddan hojjettanii argachuu dandeessu. Kan isheen jettu. Ishiin garuu baay'ee ulfaataa kan ta'e, namni kamillee yaaluu kan hin dandeenye, namni kamillee hojjechuu kan hin dandeenye lukaatiin buddeen tolchuu. Warreen akkasii kana dhugumatti Waaqayyoon jabina isaa, beekumsa isaa kenneefi hojii dinqii kana. Dinqiin kun hojii Waaqayyooti. Harka dhoowwachuun, luka dhoowwachuun, ija dhoowwachuun dinqii Waaqayyooti. Haa ta'u malee viidiyoo kana keessatti akkasiin of laaltanii fi kanan barbaade maaliif yoo jettanii, namni baay'een otoo harka qabu, otoo luka qabu, otoo ija qabu, otoo gurra qabu, otoo humna qabu taa'ee gadadoo faarsa. Taa'eetu rakkoo odeessa. Taa'eetu rakkoo haasa'a. Warri harka hin qabne, warri luka hin qabne garuu hojjetanii bifa kanaatiin argatu. Yeroo baay'ee maatiiwwan Waaqayyoo inni luka qabu kophee kaawwachuudhaaf barbaada. Lukayyuu kan hin qabne jira jedha. Inni luka tokko hin qabne otoo luka lama qabaadhe jedha. Inni cirumayyuu luka hin qabne jira jedha. Inni qaama guutuu qabu qaama kanatti maalaniin uffadha jedheetu yaadaa jedha. Inni qaama itti kaawwatan illee hin qabne jira jedha. Amma namni keenya inni ija qabu ija irratti of ilaalii yookiin immoo agur malastirii kaawwata. Inni immoo iddooma ijaa hin qabne iyyuu jira jedha. Inni luka tokko qabu inni ciriidhuma luka hin qabne akka jiru hin beeku. Inni luka lama qabu luka tokko iyyuu immoo kan hin qabne akka jiru hin beeku. Inni qabeenya qabu fayyaa kan hin qabne akka jiru immoo hin beeku. Namni baay'een qabeenyaaf boo'a, fayyaa kan hin qabne jira. Namni baay'een qabeenyaaf boo'a, qabeenya qabaatee kan hin nyaanne jira. Qabeenya qabaatee kan tasgabbii hin qabne jira. Qabeenya qabaatee kan fayyaa hin bulle jira. Qabeenya kan nyaatee qabaatee kan hin nyaanne jira. Fayyaa qabaatee immoo hojjetee kan nyaachuu hin barbaanne jira. Kan fayyaa hin qabne immoo jira. Agartanii inni kaan harka lamaaf boo'a, harka tokko iyyuu kan hin qabne jira. Harka tokko qabaatee immoo utuu harka lama qabaadhe kan jedhu jira. Sirumayyuu immoo kan hin qabne jira. Ija tokko qabaatee ija lama otoo hin qabaadhe kan jedhu jira. Siruma jeddoo jira kan hin qabne jira. Harka lama qabaatee yookiin luka lama qabaatee luka tokko qabaatee luka lama harka lama qabaatee harka tokko immoo kan hin qabne akka jiru hin beeku namni keenya. Gabaabumatti teenyee gadadoo haasa'uurra, teenyee warra qaban qabeenya isaanii lakkaa'uurra, teenyee warra carroome ilaaluurra hojjennee harka Waaqayyoo nuu kenneetiin, luka Waaqayyoo nuu kenneetiin, laphee Waaqayyoo nuu kenneetiin, ija Waaqayyoo nuu kenneetiin, sammuu Waaqayyoo nuu kenneetiin waan gaarii yaadnee Waaqayyoo isin akka galateeffannu. Inni guddaan immoo
xiqqoos qabaadhaa guddaas qabaadhaa waaqayyoon galateeffadhaa. Galata kee yaa Waaqayyo jedhaa. Galanni si haa ga'u jedhaa waaqa keessan galateeffadhaa. Waan qabdan irratti waaqayyoon yoo galateeffattan wanta hundumaa irratti immoo eebbisaa isinii baay'ata. Waan ol farkaa qabdan waaqayyoo galatan galchitan yoo taatanii innis hedduu argattanis itti eebbifamuu hin dandeessan. Fayyaa qabdanitti waaqayyoon galateeffadhaa. Waan argattanitti waaqayyoon galateeffadhaa. Gammachuuttis galata kee jedhaa, gaddattis galata kee jedhaa malee waaqayyoon hin gaddisiisinaa. Waaqayyo hunda beekaadha. Kaayyoo hunduma raawwateef qaba. Fakkeenyaatiif Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti daa'imti kun jaamaa ta'e akka dhalatuudhaaf kan godhe ittiin baatee waatii isaati moo fira isaati moo isatu jakka hojjete jedhanii namoonni akkuma dubbachaa turre lakki humni waaqayyoo isarratti akka mul'atuudhaaf akkuma gooftaan keenya jedhe. Kanaaf inni harka tokko qabu waaqayyoon haa galateeffatu. Inni harka lama qabu waaqayyoon haa galateeffatu. Inni xiqqoo qabus waaqayyoon haa galateeffatu. Inni guddaa qabus waaqayyoon haa galateeffatu. Inni xiqqoo qabus waaqayyootiin haa galateeffatu. Kanaaf egaa waaqayyoon kaayyoo nu uumeef qaba. Maalan nyaadha, maalan dhuga jettanii hin yaadda'inaa. Waa'uma kamiifiyyuu hin yaadda'inaa. Simbirroota samii ilaalaa. Isaan hin qotanii gootaraa hin qabanii jedha. Garuu nyaatanii buluu jedha. Waaqayyoon gaafa harka nu dhowwatu, luka gaafa nu dhowwatu, ija gaafa nu dhowwatu yookiin qaama keenya keessaa iddoo ta'u gaafa hir'isu waan ittiin jiraannu maaliin akka jiraannu yookiin humni isaa akka nurratti mul'atu yookiin immoo waaqayyoon kaayyoo kana taasiseef qaba waan ta'eedhaaf waaqayyootiin gaddisiisuun barbaachisaa miti. Baanee gaafa gallu galata kee yaa Waaqayyo. Hojjennee gaafa argannu galata kee yaa Waaqayyo. Mindaan ji'aa keenya gahee gaafa lakkoofnu galata kee yaa Waaqayyo. Gaafa dhibamnu galata kee yaa Waaqayyo. Gaafa qoramnu galata kee yaa Waaqayyo. Gaafa immoo waan hundumaa nuu ta'e galata kee yaa Waaqayyo. Gaafa qabnu Waaqayyoon galateeffannee gaafa dhabnu Waaqayyootiin balaaleffannuu muufachuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa maatiiwwan Waaqayyoo xiqqaadhaanis Waaqayyoon haa galateeffannu, guddaadhaanis Waaqayyoon haa galateeffannu. Qaamni keenya waan hir'ateef, qabeenyi waan dhabneef, fayyaa waan dhabneef, qaama keenya keessaa bakki tokko waan hir'ateedhaaf Waaqayyootiin gaddisiisuu hin qabnu. Warri qaama guutuu hin qabne Waaqa isaanii galateeffatu. Warri qaama guutuu hin qabne hojjetaniitu argatu. Warri qaama guutuu hin qabne hojiin Waaqayyoon isaan irratti hojjetu dinqiidha waan ta'eedhaaf galata kee hojii Waaqayyoo keessa galuu hin qabnu. Harka Waaqayyoo mure dooluu hin qabu waan ta'eedhaaf galata kee jennee isa nuu kenniin galateeffannee Waaqayyo irraa waan argannu fudhannee inni hunda beekaadha waan ta'eedhaaf inni hunda danda'aadha waan ta'eedhaaf Waaqayyootiin